waan kana gaarraa gabaasaan ture hordofaan ture maaltu ta'aa jira kan jedhu waan haallu. Karaan Mataaraatti Adaamaa jidduu yookiin immoo Bordoddeef Adaamaa jidduu jiru kuni bosona hangam tokko waan qabuuf humna mootummaa hedduu jira. Kaambii makalaakaa hedduu jira. Kaambii poolisii Oromiyaa hedduu jira. Ganda gandatti immoo poolisii gandaatii fi milishaa jira. Humni nageenya Oromiyaa nageenya biyyattii guddaatu maaliif karaan kun karaa guddaa Jibuutii geessuudha beeke. Miidhaan garuu irra jireessa kan gahaa jiru daldaltoota Jimaa Harargee Lixaatirraa jechuunis Galamsa, Baddeessaa fi Bookeerraa fidani kan irra gahaa jiru. Kun nagumaan dabraa jira. Waan namarraa hubanna. Tokko. Warri tarkaanfii kana fudhatu dhaabsisuun mootummaa humna gahaa naannoo sanii qaba. Dhaabsisuu numa danda'a jechuudha osoo barbaade. Kanaaf humni nageenyaa naannoo sanii waan kana keessa harka akka qabuu fi dhorkuu akka hin dandeenye. Namoonni lubbuun baraaraman, namoota qabamanii bahan, namoota madaa'anii hospitaala jiran hedduun dubbise. Hoggaa makalaakaa dagan, hoggaa poolisii dagan dhimmi kun nuun laallatu jedhanii kiiloomeetira hafa kiiloomeetira bakka itti dhaaman rukutaman irraa hafa kiiloomeetira hoggaa dhaqan poolisii kaambii poolisii jira. Poolisii humna guutuu hidhate. Kan silaa karaa eegu makalaakaa jira, milishaa jira. Tokko kana namni hubachuu qabu. Kana humni keessaa qabaachuu agarsiisa. Lammaffaa yeroo isaan ka'an Baddeessarraa, Galamsoorraa, Bookeerraa hoggaa isaan ka'an dura bilbilamee itti himamaa konkolaataa meeqa deema, shofeerri eenyu faadha, maatii isaanii waan qabamu hin qabu kan jedhu dura itti himamaa jarri dhaabatee eegataa jechuudha. Sadi mallayni baankitti seena. Mallayni baankii daldala Itoophiyaa seena. Dur dafanii baasan amma baasanii tokko fedha suuta deemaniin. Fakkeenya deeggadamma warri ciroo tokko nama qabne jedhan. Akkaawuntii san maatiin mallayni qabame jedhe sun kafalaa jedhame sun kafalanii akkaawuntii itti erganii hayyoo mana murtii malee maal osoo jedhaniin mallayni keessaa baafame jechuudha. Akkaawuntii san aanee maxxansinaan yeroo san qoratanii irra gahan. Kana jechuun humni nageenyaa fi humni poolisii Harargee Lixaa keessa yaa'aa jechuudha. Qorannoon kanarratti ga'u guyyoota muraasa booda nan dhiyeessa. Dimshaashumatti wanni siimu wanni kun gaggeeffamaa jiru maatii dhibbaa diidamaati. Bulchiinsa Harargee Lixaatii fi magaalaa Adaamaatiin qindoominaan. Humna amma achitti nama saamu kanallee irra ga'een jira eenyu akka isaan ta'an. Bara 2020 irraa kaasee kan ijaaraman yeroo san sababa adda addaatiif ijaaraman hidhachiifamanii kan hidhachiise garee lama naannoo san socho'u. Bulchiinsa Shawaa Bahaa Adaamaa magaalaa Adaamaa bulchiinsa Harargee Lixaa. Lamaantu waliin ijaare gaaf duraa san. Yeroo san waraanni bilisummaa Oromoo gama Shawaatiif gama Wallaggaa qofa ture naannoo kana baay'een turre. Godin hundu shanii mataa ofii qabaachuu qaba ture gaafa shanii uummachuun faashina kaabineedhaa ture. Bifa san uummatan. Humni sun amma gaafa galee ijaaranii galee ture. Humna galee kana amma deebisanii immoo hidhachiisanii gadi erganii jiran. Humni kun ajaja kan fudhatu Adaamaa fi Ciroorraa. Loojistikii odeeffannoon kennamaafii jiru Baddeessaa, Galamsoo fi Bookeerraa akkasumas Adaamarraa. Maafiyaan Adaamaa yeroo amma dura saaxile fi maafiyaan Ciroo jiru ka Baddeessaa jiruu fi ka Galamsoof Bookee jiru wal ta'eetu waan kana kan hojjetaa jiru jechuudha. Wanni dhaabbamuu dadhabameefillee kanarraa akka ta'e ni beekamu. Warri kana godhaa jiru eenyu akka ta'e ni beekama. Qoradheetiin jira. Ragaa wajjin walitti qindeessee guyyaa muraasa keessa nan dhiyeessa. Wanni hamtuun garuu agaraaf nyaatu garuu diinagdeen guddaan godina kanaa Jimaa ta'e osoo jiru lubbuun namoota hedduu kan jiraatu kana ta'e osoo jiru Jimaan halkan maaliif oofama beekta? Jimaan seensiitiif waan ta'eef yeroo murame dafee magaalaa yoo dhaqeen hin gubata. Soo maal godhan? Ifaa fi akka duwwaan illee uummata kana miidhaa jiran maal godhaa jiran fakkeenyaaf halkan saamsanii mataa irratti sakattaa maal ka jedhuun sa'a dheeraa makiina 100 ol tursiisan. Hanga dukkana oltu eeganii dukkana keessa akka bahu godhan. Dukkana keessa hoggaa deema namni rukutamaa jechuudha.
amma immoo baay'ee dukkana deemu jedhanii achi dhaabatanii jimaanis jala gubatee kaafee safee ganama deemu eegala. Amma ajjeechaa dheengaddaa kana ganama sa'aatii tokkotti godhan jechuudha. Eega lafti ifte booda osoo humni hundi jiru nama hunda chaalenjiin godha. Amma yeroo addaa opereeshinii jedhaniitti warra beelalaa kan dha'uudhaaf opereeshinii jedhamee yeroo hunda deemama. Opereeshiniin tokko hin godhamne warra shiftaa jedhamu karaa mataa irratti nama dararaa jiru kana jechuudha. Kuni shira guddaa kan keessaa qabu, akeeka siyaasaa kan qabu, akkasumas immoo dantaa saamicha mallaqaa kan qabu, wal qabatee walumaa galatti tarsiimoo jimarratti gareen tokko hordofaa jiru kan hammatee qondaalota mootummaa humnoota hidhachiifaman daldaltoota muraasa hirmaachisee kan deemaa jiru waan baha Oromiyaa irratti hojjetamaa jiru qoradhee waan hin jiruuf sanii yeroo gabaabaa keessatti nan dhiyeessa. Tole dansaa egaa kanaan wal qabatee wanti guddaan irraa dubbatamuu malu yookiin immoo namoonni baay'een dhimma kanaan wal qabsiisanii kaasanii fi akka irraa dubbataniif barbaadanii waan tokko tuqxee bira dabartee jirta. Tokkoffaan gareen kun akkuma jette yeroo muraasa booda qulqulleeffadheen ifa baasa jettee jirta. Of course san dhangaati fiddutti ni eegna. Garuu wanti guddaan irraa kaasuu barbaade ajjecha saamicha geggeeffamu kana mallaqni kun galu baankii mootummaan hoogganu yookiin immoo qaamni mootummaa akkamitti mallaqni akka socho'u beekuu fi mallaqni keessa socho'u ifatti beekamudha. Eenyu akka ta'e tiraak gochuun hin danda'ama. Wanti gochuun qabuun hin danda'ama. Maqaa namaatiin gala waan ta'eef jechuudha. Duraanii shiftaa gaafa beeknu mallaqa kaashiidhaan bosonatti fidii iddee akkasitti poolisiin akkasiin hordofni fa'aa waan akkasiitiin jira. Akkuma fiilmittuu duraan Itoophiyaa keessatti akkasiin baay'een jiru. Akkuma fiilmittuu guudalagamu waan akkasiidha kan beeku. Har'a biyya gara kaabaatii fi kaaba Ameerikaa kana fa'aatti kiriiptoo waan jedhamtu jira. Kiriiptoodhaan namni mallaqa wal jijjiira. Akka mootummaan to'achuu hin dandeenyetti jechuudha. Kiriiptoo bittaa, kiriiptoo akkaawuntii keessatti akkas godhedhama. Suni dirqamadha. Like high level wanta yoo ta'u jechuudha. Itoophiyaatti garuu wanti sun hin jiru. Qaama mootummaan beekuu fi iddoo mootummaan beekutti wanti kun raawwata. Akkaawuntii mootummaan beeku, maqaa namni beekuu fi namni mallaqa sochoosu illee eenyu akka ta'u biraanchii kamirraa illee akka baasu eenyu akka ta'e osoo beekamu jechuudha. Kuni direct uummatuma kana miidhuudhaaf qofa waan raawwatamedha jettee kaastamoo mootummaa dhumtuu hin jiru baankiinis qaamota harkaa biroo keessa jira jettee fidha. Maal ergaa maal qaba kun walumaa galatti? Kila qindoominni jiru baankii qondaalota mootummaa humnoota nama butan kana wal jidduu qindoomina jira. Engadda nama butanii maallaqa gaafatan akkaawuntii itti hagalamu jaamisan na bira dhufe. Akkaawuntii kanan sakattaasisan normaalii silaa akkaawuntii distriktii irratti sakatta'uu dandeessa. Ergaan qorannaa maafiyaa kana eegalee dura akkaawuntiin qondaalota sadarkaa distriktiitti akka hin banamne godhan. Amma dura yaadatte yoo naada amarratti eegalu immediately ayiluu jallee araarsaadhaa bilbilee araarsan immoo hogganoota baankii daldala Itoophiyaatti bilbilee hogganoota baankii hundaatti bilbilee akkaawuntoonni suni block ta'an heerkwaartaritti malee qondaalota sanaa dhiifne. Shiftaa isaan jedhanii yaaman ka mallaqa namarraa fuudhu kana akkaawuntii sana argadheen sakattaasisuu hin dhaqu. Sunis heerkwaartaritti malee jechuun waajjira muummeetti malee akkuma akkaawuntii Haayiluu Jaltee fa'a akkuma akkaawuntii Awwaluu Abdii fa'a akka hin banamne godhan. Kana godhuu kan danda'u qondaalota olaanaa mootummaatii fi baankii qofa. So what are we talking here? Amma bara baankiin osoo kawanni godhan taate amma fakkeenyaa fi seesanii baasuu wanni jedhamu jira. Akkaawuntiin maallaqni saamichaa kun itti galu maaliif dhokfame? Waa'ee maaliif dhokfamuu barbaachise? Maallaqni achi keessa jijjiiramaa jiru sun maaliif dhokfamuu barbaachise? Kana kan dhoksuu danda'u immoo eenyu? Qondaalota olaanaa mootummaatii fi qondaalota olaanaa baankiiti. San jechuun saamichi uummata Harargee irratti karaa Awaash kanarratti godhamaa jiru gama tikaa fi nageenyaatiin tiksuu kan didee uummata saaxilaa jiru mootummaa ta'uu agarree jirra. Gara baankiitiinis baankiin
sila polisi sakatta'uu dida hoggaammoo walabaan sakatta'uu yaalamu fakkeenya maaliif dho'isuu barbaadan baankii shiftaa saaxilamurraa mootummaan rakkoo maal qaba? Why do they want to protect an outlaw? So kan kasi agarsiisu wanni kun kan godhamaa jiru sadarkaa olaanaa mootummaatitti. Kanammoo akkuma siin jedhe guyyoota as deeman gara keessatti qofaa tokko na jira ganni narra wayyaa'e presentation qopheesseen jira. Caasaan kun Harargee lixaa irratti bifa kamiin akka ijaarame